Egaa hobboloota koo yeroo baay'ee ijoolleen keenya sirriitti of eeggannoo godhaa waan kanarraa of eeggannoo godhaa yoo isiniin jedhanii hin dhageessanii. Yaa akkuma argaa jirtanii obboleettiin keenya kuni as Dubaay kanatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama gaddisiisu. Of eeggannoo gochuun ofumaafi. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Ganama amma fakkeenyaaf yeroo shinti beetii minamna dhiqxanii amma antini kilooriksii fi filaashii san walitti gootanii gaafa shittaan isaa sirriitti kan nama anfanuu ta'e kan maamii kaawwadhaatoo qulqulleessa. Ofuma keessaniif dhugaa dubbachuuf waan malee ofitti fiddu jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan micattiin tuni dhugaa hoggasummoo gaafa affanamtanii bishaan dhuguu osoo hin taane aannanuu mana jiraate aannan illee fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha waan kanarratti. Maaliif inni fasalee jawaadha. Kanaafiyyuu micayyoon tun dhugaa dubbachuuf osuma hojjettu lafa dhooftee achumatti haftee jechuudha gooddanyaa ishee akka himtetti. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Kanaafiyyuu oduma shinti beetii dhiqxee garmalee affanamtee alatti gadi kaattee alumatti kuftee achumatti haftee jechuudha. Kanaaf sirriitti of eeggannoo godhaa bilees warreen keessattuu qulqullina wantoota foolii qaban waan akkasii baay'inaan foolii qaban kana warreen qulqulleessitan sirriitti of eeggannoo godhaa. Keessattuu nama fakkeenya warroota keessa baree osoo hin taane ijoollee xixiqqaa kana jechuudha. Ijoollee biyyarraa dhufaa jiran ijoollee haaraa. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Waan kamiyyuu taanan of eeggannoo barbaachisa bilees. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Isin dhiisaa sanummoo ganama waan ta'e garaa duwwaatti immoo beektanii nama hin jiru. Yookiin bishaan illee dhugaa ganama osoo qulqullinaan jalqabin jechuudha. Waan akkanaa kun garaan duwwaadha inni waan biraan namatti fida. Kanaafiyyuu shittaan isaa sun gaarii miti. Kanaaf isa yeroo mana qulqulleessitan waan ta'e yookiin shaayii dhuguu yookiin immoo keenya akkanumatti fiigamee ilaala zeegaa biyya biraa ilaala Ugaandaa ilaala Filiippiinii ilaala waan ta'e qammasan malee dalagaa isaaniitti hin kala'anii jechuudha. Ganama abbaroodha yaa tokkoof gongoon gadi fudhattu yaa ta'u malee immoo bishaan dhuguun illee waan gaariidha. Keenya hojiidhaan muddama. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Biyya ormaa keessatti gaafaati kuftee gaafaati dhukkubsattee namni garagarees ilaalu hin jiru. Gaafaati fayyaa qabdu malee. Kanaaf yaa obboloota koo sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf yeroo nan argu baay'ee takka garaan nyaattee jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana immoo yaa qorraa yeroo qorru kanatti immoo ganama keessattuu yeroo ijoollee ilaaltanii jechuudha. Uniformiin beeksu uniformiin haphiidha. Isarraan waan ta'e deddeerrabattanii qarshii fayyaa keessin caaltu yoo waan furdaa siin bitin ofii keessii bitadhu uffadhu. Kanaaf of dagachuun barbaachisaa miti of eeggannoo godhaa yeroo ammaa kanatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kanaafiyyuu waluma kaan nukinuu aan hojjenneeyyuu nyaachuu dadhabnee namoota meeqan lubbuudhaan darbaa jira. Kanaafiyyuu obboloota koo sirriitti of eeggannoo godhaa. Wanti hundumtuuyyuu yoo isin of eeggannoo gootan malee wanti kamiyyuu hin ta'u. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Please of hin dagatina. Maaliif ani amma mijattiin tuni ijoollee gaggeessitee ol deebiteetu shinti beetii dhiquu seentee ilaala. Sa'aatii meeqa osoo qursii ishee hin nyaatin jechuudha muddamaanii jechuudha. Seentee dhiqxee gaafa gadi baatu bakka akka malee affanamtee jettee akka malee affanamtee alatti gadi kaattee alumatti kuftee jechuudha. Waan sinni alatti yeroo kuftu san silaa beektanii yeroo sanitti affanamtee waan jirtuuf wanta ishee laphee ishee duwwaa waan ta'eef eenyumarree humnumarree hin kennuuf yeroo sanitti. Amma feeyyuu ta'u bishaan qammasuu waan guddaadha. Bishaanumayyuu qammasuu waan guddaadha. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Of hin dagatinaa waan kanarratti sidaatii kanarratti keessattuyyuu
yeroo waa addaatan wantoota akkanatti shittaa guyyaa kanaan ani waan an argeef dhugaa dubbachuuf kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa please ijoolleen keenya nama biraatirraa baradhaa Filiippiinotarraa baradhaa akkamitti akka sassaaddaan dhugaa dubbachuuf nyaanni afaan isaaniin bu'u nyaata hojiiwwan bakka eenyumaan hojjenne kanaayyuu akkasitti kanaaf araboonni illee qabaachuu baattu qarshii isaaniitiin yoo fiduullee baatan qarshii isaaniitiif fayyadamu jechuudha amma feeyyoo hin dagatan bakka ofiif kennu jechuudha keenyas maaf akkas hin taane oduma kaattuu kennu dhabamte osuma bakka tagabaa gabduu dhabamte kan hojjette saniyyuu gurfatti gatte kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha egaa obboleetti keenyas immoo waaqayyo nuuf haa maaru isiniin jedha kanaafi yeroo kamiyyuu maan taane sirriitti of eeggannoon numa mataa keenya irraa ka'a jechuudha amma fakkeenyaaf beektanii mijatti wayitiitu jira maalaan jetti ganama jechuudha ani maalan jedhaanii naa bilbilti ganama aaraa dhufte beektanii aaraa dhufte ganama ona seessiste cidaatii mana dibini galgala sa'aatii 12tti keessaa na baasti jettee naaf himte anna amma aaraa waan dhuftee fi taaggisii xiqqooshiin jedhaanii yeroo moo ganama halkaniin odoosheen si duran ka'ee kursii keenyaadhu jechaanii ture odoo amma beektanii agabuu jiraatte amma sa'aatii saniitti ilaala amma sa'aatii saniitti sa'aatii 12 jechuun galgala ganama kaatee hanga sa'aatii saniitti dhugaa dubbachuuf gisee tokko araboonni tun beecuun sodaatan kanam ganama ka'eetu osoo waa tokko fuuniin erga fuula kee dhiqattee booda kursii keenyaadhu gara hojiitti yookaan misaan jira yookaan misaan jiraachuu dhiisuu danda'a kanaafiyyuu waan akkana kanarratti of hin dagatina kursii keessa nyaadhaa misaan illee dhabamuu miti garuu moo jalqaba kursiin barbaachisaadha karaa duwwaatti booda sobanii lolu beektanii isaan bakka akkaati nyaata nyaanne fi jiru namoonni akkana nan beekan araboonni eenyumtuu nyaata irratti hin jaallatu kanaaf sa'aatii qabdu sunitti nyaattee dhugdee hojii keetitti deebi'u خلاص wanti isaan sodaadhaaf godda'amu tokko hin jiru ijoolleen tokko sodaarraan kan ka'e namoota baay'een kan miidhamu ijoollee baay'een kan miidhamantu jira jechuudha sodaarraan kan ka'e kanaafiyyuu laa inni hojjettaa hin nyaata keenya ijoolleen waan akkanaa kanan beekan bakka jalqaba dursa hojiidhaaf bakka kennu Itoophiyaawwan jechuudha hojiidhaaf bakka kennu garuu moo misgaanan hin jiru keenyumatu wanti hundumtuu gadi bu'aadha garuu moo isaan kan bakka kenne akka mana ofiitti ijoollee baay'een hin jiru jechuudha akka mana ofiitti kan hojjetan hin jiru bakka kennanii fi akka mana ofiitti ilaala Filiippiinii isin bira warroota wajjin hojjettan ilaala keef bakka hin qabaniif jarri afaaniin itti tolti malee hojiidhaatti bakka hin kennan kanaafuu isinillee ummiidhuun qabdanii isiniin jedhaa walirraa isaanirraa barachuu qabu akkasii obboleewwan koo sirriitti of eeggannoo godhaa biyya ormaa keessatti gaafaati mataan si dhukkubee gaafa ciistee araboonni isin jaalatanii ofirraa baasanii gassi daru kanaafati immoo hanga fayyaa qabdutti namni si jaalata hojii ati hojjettuuf si jaalatu malee namni bakka sii qabu hin jiru beekta kanaaf adaraa keessanii of eeggannoo godhaa yeroo qorraa kanarree wanta akka sodaat akka malee jechuudha keessattuu ijoollee amma dhufaa jiran kan yeroo baay'ee dhukkubsatee maan jiru yeroo baay'ee jechuudha giseen nan beektanii yeroo ijoolleen biyya irraa dhufanii biyya ormaatti dhukkubsatan isaan fuudhanii galchuufiin biyya galchuufiin gadi si darbu jechuudha si dhukkubee ciisnan jechuudha hangaati fayyaa qabdutti malee kanaafiyyuu bakka ofiif kennuu qabna yeroo baay'ee jechuudha yoo nani fayyaa ta'een qarshii san hojjedhee fida waan ta'eef
Akkasii waan hundaaf iyyuu waaqayyoon bakka jirrutti nu haa eegu. Nu isa bichaadha kan amannee biyya baanii qabannee biyya baanii hunduma keenya iyyuu nu haa tiksuu. Turtii gaarii qabaadhaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa turaa.